Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatamarti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu suniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba irratti argitan kana har'a gaafiin qaba haa ta'u malee gaafiin kuni warra abbaa dhimmaa irraa isaa ta'u hordoftoota chaanala koo jala jirtan irraa isaa ta'u deebii kana naaf deebisaadha maaliif inni deddeebisee gaafii natti ta'aa jira kanaaf deebiin suni maalidha namoota baay'een keessanii warri gaafii kana isin gaafadhu dhugaadha sirriidha jettanii warri mana caasanii jirtanii isin faadha warri deebii kana naa deebisuu qabdan jechuudha. Innis maalidha ayyuudha fi waa'ee ayyuutii fi saayidiraatti jechuudha. Gaafiin kan koo maal ture ayyuuni jalqaba osoo saayid piraankii godhee achuma waa'ee jaalalaatitti gadi seeniin duratti amantaa ishee jijjiirte moo erga waa'ee kana keessa seentee amantaa ishee jijjiirte maaliif jennaani jecha isaatirratti waan akkasii waan qabeeffananii osoo karaa kallattii kanaallee amantaa kee jijjiiruu baattee baay'ee ba'eessaa namni amantii ofumaa faqadee ayyame yoo gizeedhuma keessi isaa jijjiirrate namatti tolaa jedhee yoo jedhu akkasuma jedhee na fakkaata yoon hin dogoggorre immoo dhiifama naa godhaa isin jechuu jaaladha. Osoo isheen piraankiin ta'in durayyuu silaayi gaafa sana gaafa pirankii taatu jalqaba pirankii taatee wanti kun jaalalatti jijjiiramu uffata jama uffattee marattee turte silaa. Erga isaa inni akka jedhutti erga waa'ee isaa wajjin jaalala jalqabdeeti amantaa jijjiirtee jechaa ture. Ishee erga akkas ta'ee jalqaba akkamitti isheen uffata sana uffatte? Erga waa'ee kana keessa gadi seentee booda erga amantaa ishee jijjiirtee akkamittiin jalqaba guyyaa sin pirankii goota sana uffata kana uffatte lammata immoo akkasumas immoo ergasii wajjii walitti dhuftee amma na fuudhii silaa sin fuudhan dhugaadhuma jedhama haa ta'u kaa sana hubannee jira namoonni baay'eenis hubatanii jiru dubbichi garama akka ta'e hubadheera nama waan gaafii nuti ta'e waan hin qabu uffatanii malee. Kanaafi gaafa si bukkee dhuftu shaffanattee gaafa gara biraa yookaas immoo iddoo biraatti namoonni baay'een ishee argaa oolan immoo ijaama sana baafatteeti uffata biraa uffatti immoo silaa gaafa si bukkee shaarbii maratti gaafa si biraa deemte immoo uffannaa ishee sanaan adda waan ta'eefi kanaaf gaafiin koo isuma kana lamaanii naa deebisaadha warri koomentii jalatti soo ta'e warri abbaa dhimmaatis akka chaansii viidiyoon kun yoo bira ga'e hin beekamu naa deebisuu danda'an jedhee yaada. Egaa walumaa galatti obboleewwan koo hubadhee jira garuu yeroo baay'ee deddeebisee sammuu koo keessatti gaafii waan natti ta'ee fi arginee jirra dubbichi maal akka ta'e bicayyoon yoo duraan nama akkamii akka turte sirriitti hubadheellee jira hubatanii jiru namoonni baay'ees jechuudha. Maaliif jennaani bicayyoon kan nama haaluma salphaa kanaan jaalalli miidiyaa akkanatti ilaalchitooni nama halaalarraan laaltee jaalalli ishee qabeetooni jaalalaaf akkas boochu dhiisatiini hin beeku nama akkasiin fakkaattu. Maaliif jennaani ani yeroo jalqabaatii fi guyyuma isheen pirankii taate sanaan ishee argee kan marattee jirtu uffata musliimaa uffattee ishiin jirtu ishee argee jechuudha. Kanaaf gaafan immoo sirriitti gadi fageenyaan duuba deebi'ee ilaalu fagoo jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isiniif haa ta'u malee ammumallee mootuu jechuudha. Piraankiidha jettanii osoo uummata warra dhugaadha jedhee isin faana bu'aa jiru kana sirriitti itti himtanii piraankii akka ta'e itti himtanii uummatumta akka yookaas immoo uummata bal'aa akka piraankii gochaa turtan yoo itti himtanii ariifidha akkasuma immoo fiilmiidha jettanii gar tokkotti kuttanii kana lama maqaa yoo qabaate bareedaadha jechuudha wantichi malee dheengadda viidiyoo isa dheengaddaa irratti eessa deemtee karaa gara Yemen deemuudhaaf eessa deemtee teessa qabne jechaa jiru laallee turree hundumaa. Anillee amma ariifadhee akkasitti viidiyoo sana laalu dhiisera maaliif dubbicha arganu badhee badaa annoon jedhu kan ciccitee yookaas immoo viidiyoo kutanii achirraa yuutuub irraa buusanii gara tiktookaa fidanan laale. Egaa walumaa galatti isiniif haa ta'u gaafii koo kan kana adaraan isiniin jedha. Lakkaan yuutuuba kanarratti wantiin gowwummaa ta'e yookaas immoo yeroo baay'ee wantiin ani amma deebi'ee of gaafadhuun isinitti hima obboleewwan koo namoonni akka koo kana taatan jechuudha. Warroota yuutuuba kanarra dhufanii boo'an hunduma isaanii dhugaadhuma rakkataniituma boo'an yookaan rakkataniituma kallattii kamiinuu haa ta'u rakkoon kallattii garaagaraa nama mudatamii karaa jaalalaa kanaas haa ta'u walitti bu'aniis haa ta'u kallattii sanaan gaafa as fidanii isuma dhugaa noormaaliidhuma wal lolanii jedheeni
kan dhugaa kana garaarraa fudhadhee imimmaan koo buuse isaaniif bo'aa turetu hamma kana na gaabbisiise dhugaan isin jedha. Maaliif jennaan lakka biyyi soba bo'aa. Ani amma kana hubadhe dhugaa. Amma reefu nagalaa jira akka namni soba bo'aa jiru sirriitti amma reefu nagalee. Kanaaf kana boodaan illee jechuudha namoota akkasii seenaa alaalumatti osoo viidiyoo isaanii gadi tuqan bira darba. Maaliif noormaali dhugaadha parsantii 100 rakkataniituma jenneetooni keessattuu immoo ijoollee waan akkasii yookaas immoo viidiyoowwan namoota akkasii kan baay'inaan ilaalaa jiran eenyu dhabeettu ijoollee gola namaa keessa jiran naanuma wal qabatee ijoollee gola arabaa keessa jiranii sirriitti cannaqamanii abaluu kun akkas ta'e abaluu akkas ta'e jedhanii tooni jechuudha viidiyoo sanallee asirraa fidanii kallattii kamii sheerii godhu nan arga jechuudha. Maaliif ayyuudhaaf saayidii qofa irratti wanta kana osoo hin taane walumaa galatti namoonni miidiyaa hara dhufaanii bo'aa turanii kan nuti dhugaadha jennee akka dhugaatti fudhannee tooniyyuu jechuudha akka waan nama dhugaa rakkatee tooniyyuu gaddaniititti wajjin cannaqamee gaddinee baay'eetu jiru jechuudha. Hamma yoo ilaalu hin beeku wanti hundumtu sobaa jechuudha. Walumaa galatti siniif haa ta'u jedhama malee maal jedhama maaliif isaan iyyootti yaadanii hojjetan waan ta'eef nu baasaa waan tokko iyyuu jechuudha kallattii kamiinuu cubbuuttis nu geessu waa tokko nu godhu jedhanii tapha dalagaa waan ta'eef isiniif haa ta'u jedhan wayyaa. Walumaa galatti haadhumti mana Saayid yookaan Sumayyaan jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha viidiyoo ishee jalqaba isheen hojjette sana irratti dhuguma garuu isaan walii galaniit mari'ataniit uummata piraankii gochaa turanii garuu immoo piraankiin dheerate immoo hin fokkisa. Namni waan kamiyyuu dhugaa viidiyoo tokko lama irratti osoo dheerachuu baate namaaf deebii ta'ee guyyaa deebituutis fiddan namni viidiyoo biraasiniif daawwachuu danda'a jechuu barbaadetanii ammumayyuu namni jalqaba daawwatee fi amma daawwatamaa jiru viidiyoon isaanii baay'ee gadi bu'aa jira. Maaliif namni nuuf feka dhugaa barbaada waan ta'eef uummanni isaan immoo ammumayyuu akkasitti dhugaadha jedhaniituma amarranii dabarsanii jiru. Walumaa galatti namoonni akka kana shawwadamtanii natti hin kolfinaati jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudhaan namootuma asirra dhufanii bo'aa turanii dhugaadha jedheeni keessa kootti jechuudha. Gizee tokko laaleeyyoo jechuudha. Gizeen dhuguma imimmaan buusee wajjin bo'ee jira jechuudha. Namoota baay'ee jechuudha. Namoota baay'ee waa'ee jaalalaatiin akkasuma har'a wallollee akkas taane jedhanii takka turanii mootuu araaramneedhaan dhufan. Hamma ga'een irratti baraatii jira. Egaa miskiina akka keenya kana lakka nuti waan hundumti isaa jechuudha. Waanuma dhugaa irratti hundaa'e dubbachuuf yaanna. Lakka namni tooftadhaan kallattii garaagaraatiin walumaa galatti walirratti naqaanee jirra. Jabaadhaan isin jedha gaafii tiyashee jalqaba immoo hundi keessanuu naaf deebisaadha. Naa barreessaa kana gaafii qofa natti ta'e. Kaleessuma irreecha dhattee namoota bukkee ishee dhaabbatee iddoo irreechatti suuraa ishee kaasee naa ergee jira waan ta'eef suuraa sun harka ga'ee. Egaa saammoo dhiyeenya kana amantaa jijjiirratti jechaa jiranii mireegnaan akka uummanni piraankii taate reefu hubadhe jechuudha walumaa galatti. Egaa obboleewwan kiyya gara caalu garuu jira bakki itti qalladamullee bakki itti mootu qoosaadhaaf dubbatan akkasumas immoo bakki itti dhugaadhaaf dubbatan hin jira. Kuni yeroo baay'ee dhuma isaarra jechuudha namni mirvannaa dhabuudha. Maaliif jennaan namni kaleessa qaldiif qoosaa ture suni guyyaa rakkoodhaaf lubbuudhaaf iyyatullee namni hin qoosaa jedheetuma haaluma salphaatti fudhata. Gaafa sana namni suni rakkoo keessa kan galee arguu jechuudha. Viidiyoo darbee irratti illee waa'ee kanarraa dubbadhee ture jechuudha. Kanaaf walumaa galatti hunduma keenyaafuu jechuudha. Waaqayyoo nagaa nu haa kennu. Namni fayyaa qabaatee biyyi keenya nagaa ta'e naani hundumti isaayyuu namni lubbuudhaan jiru kan kana caalu kan kana achis baay'ee waan dheeraa arguu danda'a sababii ta'eef kan sana dursu fayyaadha. Rabbi fayyaa nu haa kennu hunda keenyaafuu. Egaa obboleewwan kiyyaa gaafiin sin gaafadhe komentii jala naa barreessatuma like share godhaati. Kana boodaan illee akkasitti itti fufuun koo waan hin oolle jechuudha. Maaliif jennaanii itti fufa akka itti fufamu beekamaadha kun jechuudha. Maaliif lakaa nuti gowwiyyoo dhuguma waan dhugaa irratti hundaa'eef dubbachuuf akkasuma nama barumsa illee yoo ta'e wantoota irraa baratanis akkasuma mudannoowwan adda addaa namoota hedduuf fakkeenya ta'anis yoo ta'e waan dhugaa irratti hundaa'e dubbachuuf yaalla. Garuu bara kana keessa dhugaan hin jiru sobatu baay'ate. Sobni dhugaa fakkaateetuma ija akkanumatti dhiqatee as ba'aa jira. Kanaaf nuufillee nu galee jira isin jechuu barbaadetanii garuu walumaa galatti waan dhugaa irraa fagaatee yookaas immootu bakka qaldiititti qaldiin jira. Bakka immootu dhugaan dubbatamuttis dhugaan jira. Kanaaf maafan akkas hin jedhee
Kanaafi walumaa galatti maaliif akka isiniin jedhe beektu ani maatii chaanala kootii kan ta'an mara isaaniitii fi yeroo kamittiyyuu jechuudha. Maaliif jennaani waan dhugaarra fagaatee qabadhee nan dhufa jiree iyyaadu. Haa ta'u malee nan dubbadha yoo jedhee jechuudha fakkeessee ani tan baranatti fakkaatu. Namatti maaliif wantichi gasirratti limdii yookaan barumsa barbaada. Kanaaf haa ta'u malee mootu jechuudha. Bakki itti qalladamus jira qaldiidhanis yoo ta'e qoosadhaan. Maaliif karaan qalduma yookaan qoosadhaan akka biraan kitiitti dalaganii wantoonni barumsa namaa dabarsan iyyuu baay'ee isaanii jira. Kallattii sanaan yoo ta'e isiniif qabadheen dhufa. Maaliif namni 10 namni 5 hin laaliin jechuudha. Akkasumas immoo bakka tokkotti immoo barumsawwan adda addaa akkasuma namni jireenya isaa keessatti chaalenjii dabarsee keessatti jechuudha. Namoota hedduudhaaf kan fakkeenya ta'uu danda'u. Maaliif namoonni chaalenjiiwwan adda addaa dheeraa yookaas immoo dudduuba isaatirraa waa hedduu qabaachuu danda'a. Sana waan dhugaarratti hundaa'e waan ta'eef namni irraa barata. Akkasumas immoo namoota hedduudhaaf fakkeenya akka ta'utti waan akkasii wal qabatee yoo barsiisellee waa tokkoyyuu ana jechuudha nan miidhu. Kanaafi waan an hin qabne immoo qaba jedheetuyyuu asitti soba dhugaa fakkeessee dubbachuurraa dhuguma sana dubbadhee namni 5 6 daawwatu. Maaliif namni tokko daawwatee namni tokko sun qofti barumsa irraan fudhanne akka sanatti ani maaliif jireenya dachee kanarraa amma kan barbaadaniyyuu fiigaa jireenya dachee kanarraa hin qabamtu. Garummootu akkuma dachee kanarratti waa hunda guuttachuudhaaf fiignu kanaa akka asirraa dabarrullee beeknee boru mana keenya galgalaafittis immoo galaa kaawwachuu qabna. Kanaaf walumaa galatti ani maatii chaanala kootii kan taatan marti keessan jechuudha. Akkasuma lafaan aniitti wanta irraa dubbadhee tooniyyuu iddoo tokkotti jechuudha. Fakkeenyaaf qalbii fakkeesses fidee dhugaa keessa dubbachuu danda'a. Akkasumas immoo gizeen immoo dhugaa dubbataa jirus immoo qalbii keessa fiduu danda'a. Lafa sanatti maaliif shakkii tokko malee komentii barreessitanii akkanatti himtan akka dogoggora sanarraa sirreessitan abdii qaba. Maaliif jennaan namni sobarratti jabaadhu jedhee nama jajjabeessurraa dogoggorteerta balleessiteerta bakka kanatti dogoggorri kee kanaan deebi'oo naan jiree nan deebi'an akka kootti jechuudha. Maaliif jennaan kun ilaalcha nama tokkooti. Nama biraa hin ilaallatu jechuudha. Namni biraa immoo akka yaada sammuu isaatiitti yaaduu danda'a jechuudha. Kanaaf akka sanatti na deebisaa lafan dogoggoretti kun dogoggorteerta. Sirrii miti jettanii na barreessitanii jennaan jechuudha. Dogoggorri koo eessa akka ta'e dudduuba koo garagalee ilaalee irraa deebi'uu nama hin danda'udha. Walumaa galatti Waaqayyoo nama waan gaarii akkasumas immoo jechuudha. Kan dhaloota dhufuuf gufuu hin taane akkasumas anillee boru iddoo guddaa ga'ee nama dhala godhatee waa hedduurra ga'uudhaaf hawwii qabu waan ta'eef kanaaf boru dhala koottillee wantoota gufuu ta'an akka hin taane akkan qabadhee hin dhufne abdii qaba. Wantoota akkasii tasumayyuu jechuudha. Raawwadhullee walumaa galatti keessa koo ni amansiisa jechuudha. Kanaaf kuni ilaalcha nama tokkooti. Namoonni biraa immoo ilaalchi keessan kanaan adda ta'uu danda'a. Ammumallee waanan hamma yoonaa hanga sa'aatii kanatti dubbadheerraa dogoggoruu hin danda'a waan ta'eef dogoggora koof dhiifama guddaan isiniin jedha. Lafa dogoggoretti na deebisaa. Yaada adda addaa qabdan taanaan komentii jala naaf kaa'aa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan naaf turaadha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Waaqayyo nagaa nu haa kennu, jaalala nu haa kennu. Biyya keenyatti nagaa nu buusee nullee gola namaa keessaa baasee gara biyya keenyatti nagaa nu haa galchuun isiniin jedha. Turtii gaariin isin jedha obboleewwan koo.